People are feared dead in Ethiopia in a stampede during an anti-government protest in the town of Bishoftu in the Oromian region. Joining us now on the phone from Addis Ababa is... They're chanting different slogans, anti-government slogans, and it stayed for an hour. And then after using... waamicha harmee oromiyaa dhala oromoo hundaaf dhala oromoo humna raayyaa waraanaa keessa jirtan dhala oromoo humna poolisaa keessa jirtan hayyoota biyya alaaf biyya keessa jirtan qotee bulaaf daldaltoota oromoo yeroon afaan qawwee keenya gara diina keenyatti garagalchinu yeroon isaa amma hidhannoo irraa hiiknetti oromiyaatti hambisna diina keenya wayyaanee reenfa shii bakka dhufte irraa biyya shiitti ergina qabsoon itti fufa.
yookaan galmi kun dhugoomuudha kan qabsoo kana nadhisiisu yookaan immoo addunyaa kanarra darbuudha. Egaa nuti maa'inni abbaan hidhame haa hidhamu inni hafe haafu qabsoon itti fuutirra jiraadhaati. Bakka isin guddaatu odaa Oromoo malee haadhaan diinaa Oromiyaa keessatti akka dhaabatan mirkaneessuu na barbaachisu.